sila waysitti godhatte moo mucattiin? Inti waysitti godhatte? Anna shakkisiiseera dhugaa waaqayyo waysitti godhatte qoy. Ishii malee namni lafarra hin jiru namni siif jedhee barkan maraataa jiru jira. Barsiif jedhee kan uffata gataa jiru jira. Barsiif jedhee barkan lubbuu isaa baasuudhaaf deemu jira bar. Maasiif hin galuusi. Akkami sila? Hai. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba jalata rabbii arra jechuudha du'a dhoksanii awwaala eessan dhaqanii jedha Oromoon. Du'a dhoksanii awwaala eessan dhaqanii bakka ittiin dhaqanii qabanii jechuudha. Kanaaf iyyuu arra anillee waan keessa koo jirtu baasee dubbachuuf hin dhufe. Waan keessa koo jirtu yookiin immoo maal keessa akka jiru dubbachuuf hin dhufe. Sababni isaa wabiini akkuma argaa jirtanii baay'ee miidhamee jira jechuudha. Haa ta'u malee immoo akkuma dursa jedhanii gaa Iyyaasuun walitti araarsee ture. Walitti araaramuu isaanii sana ayyuun fedhan qabdu. Ayyuunni kan fedharraa qabdu nama biraati. Wabiin immoo ishii jaallatee jira. Ishiin jaalattee hin jirtu. Yaa obboleessa koo, yaa wabii, na dhageessa yoo taate. Na dhageessa yoo taate waan isiin jedhu na dhaggeeffadhu. Ilaa akkuma ati miidhamaa jirtu anillee miidhamaa jira. Akkuma ati dhukkubsataa jirtu anillee dhukkubsataa jira. Namoonni baay'ee si faana dhukkubsataa jiranii si faana miidhamaa jiran. Ani immoo daran isaan irraan caala. Daran isaan irraan caala miidhamaarree dhukkubsataarree jira jechuudha. Ofii kooti qofa miti namoota baay'ee sitti ergeetiin hin jira akka si dubbisaniif. Ofii kooti immoo si'a meeqa si dubbisee jira narraa deebisaan jirtu jechuudha. Aga baay'ee garaa baay'eedhaan si barreesseera si bilbileera garuu narraa dubbachaa jirtu. Garuu waan akkasii hima dhaggeeffadhu. Namni tokko erga sin jaalladhu siin jedhe erga si dhiisee deeme maa dhukkubsatta? Itti reebamtee jirta. Itti reebamtee jirta, itti miidhamtee jirta. Nama kana argachuu hin dandeenye bakka. Nama kana argachuu hin dandeenye. Nama si barbaaduuf yoo bakka kennite hoo. Nama si barbaadaa jiruuf, nama siif jedhee miidhamaa jiruuf bakka hin kennitu hin dubbistu. Maaliif irraa callista? Ani gar miidiyaatti ba'uu hin barbaanne garuu osoo dubbiin tun keessumaan dhumtee gaariidha. Garuu ammallee waan dhaamsisii qabu jechuudha. Edda ayyuun sin barbaadu jettee osoo ayyuu waliin jiraattee jaalala isheedhaaf qabdu ishiinis siif qabaattee ishii wajjin jiraattee weel sii gammanna. Garuu immoo ishiin jaalala kee of keessaa hin qabdu. Dirqama si faana jiraachuu hin dandeessu sin jaallattu waan ta'eef jechuudha. Oduu si jaallatti si faana jiraatti. Sin jaallattu waan sin jaallanneef si faana hin jiraatu. Nama si jaallatee siif maraataa jiru wajjin jiraadhu kalaas. Hati maanu maraachita qoy. Hundun hin dubbadhu jedhu bargildi qaban dubbisiisa. Bakka osoo an gara miidiyaa kanatti hin ba'u waa'ee isaan dubbadhu bahee keessumaan haadhumu jedhee yemmuu nani gadi qabadhee jiru hin dubbatu inni keessaan gaafa dhaqan hin dubbisan namni. Hin dubbatu nama jalaan kaasu silkii nama jalaan kaasu yotti dawwalanii yotti barreessan barreeffama nama laalee callisa. Maal sila wayisitti godhatte moo mucatti? Inti
sitti godhatte anna shakkisiiseera dhugaa waaqayyo way sitti godhatte qoy ishii malee namni lafarra hin jiru namni siif jedhee barkan maraataa jiru jira barsiif jedhee kan uffata gataa jiru jira barsiif jedhee barkan lubbuu isaa baasuudhaaf deemu jira bar maasiif hin galuusi akkami sila hay kalas bakka sin erga sin jaalanne si dhiisteetu kun deemtee raawwattee seedoo faan akka barbaadde ta'aa jirti bakka barbaadde deemaa jirti cidha ishiitiif jettee raawwattee waa meeqa godhataa jirti isa waliin akka barbaadde ta'aa jirti si'ii maaltu si rakkise gaanan si kadhataa jiru hoo hin jira kan si kadhataa jiru hoo hin jira si malee jiraachuu hin danda'u jedhee kan maraatutu yoo jira maaliif gaati qoy ishii sana faana maa maraatta erga sin jaalanne dirqama of jaalachiista hay kan keefi kan ajaa'iba natti ta'e yaa buleessa ko dhiirri of jabeessa jabaadhu dhiirri xanqaqa of godha xanaqqaqii onnee kee jabeeffadhu yoo onnee kee atin jabeeffatiin hay dubartiin maal si gootire ila ammas jechuudha waan jechuu barbaadu taa kabajamtoota hordoftoota koo sheer godhaati biraan naa gahaa please maaliifin gar keessatiin itti barreesseen jaras dubbisee na dubbisaa hin jiru guyyaa tokkotti qofa na dubbisee sanaan booda achumaan badee jechuudha osoon yaadan qabu osoon hin qoodiniif yaadan qabu osoon hin qoodiniif guyyaa tokkotti na dubbisee nagaana gaafate achumaan badeera ittiin barreessa ittiin bilbila narraan kaasu kanaaf iyyuu please video kana share godhaati biraan naaf gaa akka inni na arguuf jechuudha sababni isaa gar keessattiin dubbisee dadhabe bakka isaan gar miidiyaatiin malee gar keessattiin nama dubbisuun beekan natti fakkaata yommuu ni ilaaluyyuu gar keessattiin nama dubbisuun beekan gar miidiyaatiin qofadha jechuudha kun immoo gar miidiyaatiin qofa jechuun yookiin ani shakkii keessa iyyuu nagashitani malee ani ayyuu dhumayyuu dhugumayyuu ayyuuniyyuu jaalallee isaatii mitiin jedha yeroo tokko inni ayyaadu sababni isaa maaliifi gaaf gar keessatti hidhattanii dubbistanii wanta tokko sirra tokko gaafattanii yookiin immoo waan keessanii qabdan itti himachuu barbaadan isinirraan dubbatu isin galteetti yaa Oromoo ko kanaaf iyyuu ani yoo dhuguma jechuudha mataan na dhukkubeedha wallahi mataan na dhukkubee hay namaafis yaadi yaa obboleessaa ofii keetti ati bar akkuma ati miidhamaa jirtu bar namni inni kunis miidhamaa jira akkuma ati laan mataa kee akkas xamaxamattee amma dhukkubsataa jira miidhamaa jira jechaa jirta miti ay gaafa akkas ilaalu aniyyuu amma miidhamaa jira jechuudha akkasitti gaafan si ilaalu akkas taatee gaafan si argu aniyyuu miidhamaa jira kanaaf iyyuu jechuudha please bilbila na jalaa kaasitii naan dubbadhu please kana qofadha kana nasi dhaamu ergaadha ani kana booda garuu kan akkasittiin hin dubbattu na jalaa hin dubbattu taana waan sirraa callee surreen qabu guyyaadhaan viidiyoo sirratti hojjedha niisu bakka sin niisuun jedhee bar ati isii faana maraataa jirta miti ani immoo si faana maraataa jira bakka ati isii faana maraataa jirta ani si faana maraataa jira bona cinni isaanii dhiyaataa jira miti walaahu intala takka nama lamaan fuutanii dhiiratu lama fuudha malee dubartiin lamaan heerumtu ka kanaaf iyyuu jechuudha please in dhageessa yoo taate ammas irra deebi'een si karadha tarii akka carraa ta'ee viidiyoon kun si bira yoo ga'e na dubbisi please gargeessati bilbila narraa yoo sagalee dhannatti dubbachuu barbaaduu baatte naaf barreessi yaada keessa koo jiru qofa sii ibsee yoo ta'e hin ta'a yoo hin taane hin ta'uudhaan gargar baana jechuudha dirqama miti kanaaf iyyuu isheen isoo jireenya ishee uffataa jirti ati immoo iyyuu gaaraan ani si waan ani siin jedhu narraa dhaggeeffadhuuti yoo sii ta'e sii ta'a yoo sii ta'u baateen dhiista kanadha please dhugaan jira bara dhugaa waaqayyo hindi namni jechuun bakka namni akkamitti namni waggaa namatti haasa'u nama jalaa dida hay namaaf deebisuu qaba jechuudha waan maal akka jedhaniin maal laan jechuu barbaade namni kuni maaliif narratti bilbila
maaliif kan irratti bilbiluuf inni jedhee raawwatee of yaade